Hello, jirtu hordoftoonni koo keeftuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a paartii sadaffaa product management staffing kan jedhu eegallachuudha. Paartii kana almost isin dura eegallee turre half part of staffing har'a induction orientation placement kan jedhu irraa eegallee staffing kan xumurru ta'a jechuudha chapterii what you call afraffachuu. So induction jechuun maal jechuudha, orientation immoo maal, placement immoo maal kan jedhu ilaallachuudha. Induction jechuun refers to the process of socializing a new employee with the overall organizational environment through the providing adequate information in order to match with organizational interest. Egaa induction jechuun namni tokko akkuma jalqaba interview isaatti gara dhaabbata haaraa tokkotti qacaramee booda naannoo sana hin beeku, bakka hojii isaa hin beeku, akkaataa itti hojjetu hin beeku sila ta'ee fi naannoo ofii bakka hojii akkasumas seeraa fi qajeelfama ittiin bulmaata hojii sana akka wal baru kan taasifnu trainingiin jalqaba nuti itti kenninu suni induction jedhama jechuudha. So induction jechuun the socializing a new employer akka inni wal baru taasisuu jechuudha. Organizational environment sana wajjin akka wal baru taasisuun induction jedhama jechuudha. Orientation jechuun immoo involves the discussion between the manager and the employee regarding the job assignment, including specific location, rules and the procedure of the work as well as the resource needed to do the job. Reetanii ammoo orientation fi induction garaagarummaa qaba. Induction jechuun namichi haaraa qacarame sana naannoo wajjin iddoo hojii sana wajjin akka wal baru, hojjettoota achi jiran wajjin akka wal baru taasisu. Orientation jechuun immoo akkamitti akka hojjetu namichi suni, akkamitti akka hojjetu, maal akka hojjetu, eessatti akka hojjetu, seera akkuma jenne rule akkasumas adeemsa procedure hojii sana ittiin hojjetu iddoo ittiin beeksifnu yookaan ittiin himnudha jechuudha orientation jechuun. Kanaaf induction isa jalqabaa sana booda immoo orientation kenninaaf jechuudha gara hojiitti akka inni galu. Sana booda placementidha. Placement jechuun namichi sana bakka isaaf malu kaa'u jechuudha. Yes. Kana jechuun putting the right man at the right place jechuudha. For the right job. Kana jechuun it takes a place by putting right man to the right job jechuudha. Kanaaf namoota hedduu vaakaansii isaan dorgomanii dhufanii fi vaakaansii wayii guutuudhaaf dhufan waan ta'eef hojii wayii departmentii wayii sana irratti bakka sanatti keenya jechuudha. Ergaa orientation fi induction kenniniif booda jechuudha. Inni itti aanu training in the development kan jennunidha. Training jechuun primary directed toward maintaining and improving current job performance. Egaa namni tokko induction waan kennameef, orientation waan kennameef akkasumas place waan gooneef qofa hojii sana effectively hojjeta jechuu miti. Dirqama maaltu isa barbaachisa? Trainingiin isaaf, leenjiin isaaf barbaachisa jechuudha. Yes, leenjiin isaaf kennuun sun maal nu godha? Performance inni hojii irratti qabu akka inni dabalu taasisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf hojjetaa tokko inductioniin socializationidhaaf kennama malee hojii sana effectively akka hojjetuuf trainingii isa barbaachisa jechuudha. So trainingii kennamuu qaba. Development are primarily intended to develop skills for the future. Developmentiin kun especially for top manageraaf kennama. Inni kun immoo skillii haaraa, skillii hojii sanaaf barbaachisu dabalataan akka argannu kanneen taasisuudhaaf fudhatamuudha jechuudha. Especially kuni higher or top manager irra jirantu yeroo baay'ee development kana fudhata jechuudha. So the basic ground for training new candidates who join an organization are given training jedha. Basic ground maaliif training kennina, akkamitti kennina kan jedhu training kennuun kan barbaachisu hojjetaan suni hojjetaa haaraa yoo ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Karaan tokko isa sana yookaan sababni bu'uuraa tokko isa sana jechuudha. Hojjetaan tokko hojjetaa haaraa ta'e taananii trainingiin dirqama isaa barbaachisa. Inni biraa the existing employees are trained to refresh, update and enhance their knowledge jedha. Hojjettoonni achuma keessa turan iyyuu beekumsa isaanii akka update godhan, knowledge isaanii enhance akka godhanii fi refresh akka ta'an hojii irratti ramadaman sana effectively akka hojjetaniif trainingiin isaaniif barbaachisaa jechuudha. When a promotion the career growth become an important. Keenyaa fi
promotion yookaan career growing kan barbaachisu ta'e hojjettoota trainingii kennuun dirqama nu barbaachisaadha. Inni biraa method of training dha. Method of training akaakuu lamatu jira. Inni jalqabaa of the job training dha. Inni lammaffaa immoo on the job training dha. Akkuma maqaan isaa isinitti himi of the job training gaafa jennu hojiin alaa jechuudha. Actually hojii hojjetamu yookaan bakka hojiitti hojjetamu sana osoo hin taane hojii sanaan ala yookaan bakka sanaan ala namni trainingii akka fudhatu taasisna jechuudha. On the job training gaafa jennu immoo exactly actual working environment yookaan actual working scenario irratti trainingii kennamudha jechuudha. Kanaaf of the job and on the job training jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Of the job training is provided away from the actual working condition jechuudha. So namichi suni bakka hojii sanarratti yookaan hojii actually inni hojjetu sanarratti ta'uu dhabuu danda'a jechuudha trainingiin isaa kan kennamu. So an employee are trained in a separate area, hall or entrance is known as vestibule jedha. So most of the time vestibule training kana jechuun bakka hojii sana osoo hin taane bakka biraa deemee trainingii sana fudhachuu danda'a namni tokko jechuudha. Fakkeenyaaf workshopii garaagaraa, seminaara garaagaraa, konferansii garaagaraa yoo fudhanne isaan kunniin of the job training dha jechuudha. Of the job training dha. On the job training method are the employee trained in actual working place jenneerra. The motto of the on the job training is learning by doing jechuudha. Yes, hojjechaa barataa jechuudha actually. On the job training gaafa jennu hojii sana hojjechaatuma more akka barannu akka beeknu nu taasisu jechuudha. The best example of on the job training are job rotation, coaching, temporary promotion ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf middle layer manager warroota jiran top level manager bakka sanatti delegate gochuudhaan akka isaan more trainingii fudhatan, trainingii argatan taasisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf karaa adda addaatiin trainingiin on the job trainingiin kennamuu ni danda'a. Inni jaffaan compensation kan jennudha. People work to organization for the purpose of earning enough money to live comfortably and satisfy all their needs jedha. Namni tokko egaa hojii tokko kan hojjetu especially qacaramee waan hojjetu fi compensation yookaan maallaqa gahaa argachuudhaaf maallaqa gahaa argate sanaanii jireenyi isaa gaggeessuuf akkasumas needii fi wanti inni qabu sana satisfy gochuudhaaf jechuudha. So an employee compensation refers to the reward or remuneration given to the employee for their work performance. Kanaaf namni hojii sana seeraan akka hojjetu organizationii keenya akka guddisu yoo barbaanne compensation gahaa mindaan isaa gahaa ta'uu qaba jechuudha. Based on the performance inni qabu yookaan dandeettii isaa inni dhaabbata sanaaf gumaachu qixa kaffalamuu qaba jechuudha. So it provides a basic attraction to an employee to perform job efficiently and effectively. Egaa namni tokko effectively akka hojjetu, efficiently akka hojjetu yoo barbaadame compensationiin gahaan, compensationiin gaariin kennamuufii qaba jechuudha. Kanaaf compensationiin hojjettoonni dhaabbata sanaaf akka dhimmamanii hojjetan yookaan akka keenya jedhanii hojjetan taasisuu keessatti gahee olaanaa taphata jechuudha. Gahee olaanaa taphata jechuudha. Inni biraa performance appraisal kan jennuunidha. Egaa namni tokko trainingiin kennamee fi hojii inni hirmaatu dhaabbata sana keessatti departmentii keessa seenee hojii isaa eegala. Akkasumaan miti efficiency isaa rewarding compensation isaa kan kennamu jechuudha. Performance appraisaliin immoo jira. Performance appraisal jechuun maal jechuudha? Namni tokko dandeettiin isaa ni madaalama jechuudha. Madaallii ga'umsaa jechuudha. Madaalliin ga'umsaa yeroo yeroodhaan akkaataa dhaabbataatiin actually garaagarummaa qabaachuu danda'a malee madaalliin ga'umsaa jira jechuudha dirqama. So performance appraisal involves the formal evaluation of an employee's performance. Yeah. Evaluation of an employee performance formally jechuudha. Yes, akkasumaan informal osoo hin taane formally ga'umsa isaanii ni madaalla jechuudha based on the given standard. It is evaluating an employee's performance and used to determine the extent to which an employee is performing the job effectively. Hojii nuti isaan akka hojjetan kennineef isaan bifa kamiin hojjechaa jiran kan jedhu iddoo itti beeknudha jechuudha performance evaluation jechuudha. Performance appraisal jechuudha. Yes, hojjetaan sun akkaataa dambii fi qajeelfama dhaabbata sanaan hojjetaa jiramoo kaayyoo dhaabbata sanaa miit gochaa jiramoo achiin gochaa jiramoo kan jedhu
karaan itti beeknu karaa performance appraisal kanaan jechuudha. Performance appraisal kana eenyutu hojjeta? Eenyutu hojjettoota performance isaanii madaala gaafa jennu in most case the immediate supervisor does appraisal. Yeroo baay'ee akkuma beektan maanajara dhaabbata sanatu performance yookaan gahumsa hojjettoota isaa madaala jechuudha. But an organization can use different appraisals such as immediate supervisor, group appraisal, peer appraisal, self appraisal ta'uu danda'a jechuudha. Namni tokko nama biraa akka madaalu taasisuu ta'uu danda'a. Group appraisal kan jennu hiriyyaan isa akka isa madaalu ta'uu danda'a. Ufa akka madaalu ta'uu danda'a kan taasisnu jechuudha. Kanaaf performance appraisal most of the time immediate supervisor dhaan adeemsifama. San ta'uu taanaan garuu karaa adda addaatiin performance appraisal hojjechuu ni dandeenya ergaa jedhu nuuf dabarsa jechuudha. So performance appraisal kana irratti xiqqoo dubbachuudhaaf performance appraisal kana gaafa hojjennu maaltu nu barbaachisa? Akkamitti performance appraisal kana taasisuu dandeenya? Madaalli gahumsa akkamitti madaalama? Hojjetaan tokko gaafa jettan jalqaba maaltu jira? Standardiitu jira jechuudha. Yes, dhaabbanni kamiyyuu standardii hojjettoota isaa ittiin gahumsa isaanii madaaluu qabaachuu qaba. Hojjetaan tokko maal hojjechuu qaba kan jedhu dura standardii baafachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf production industry irratti namni hirmaate tokko fakkeenyaaf warshaa saamunaa oomishuu jennu warshaa saamunaa oomishuu sana keessatti namni production irratti ramadame tokko guyyatti meeqa oomishuu qaba kan jedhu beekamuu qaba jechuudha. Jalqaba standardiin sun kaa'amuu qaba jechuudha. Kanaaf guyyaa guyyaan namichi sun akkaataa standardii kaa'amee sanaan hojjechaa jira moo akkamii kan jedhu ilaalamuu qaba jechuudha. Hojii sana hojjechuudhaaf resoursiin isa barbaachisu hundi kaa'amuu qaba. Resoursi sana effectively fayyadamaa jira moo hin jiru kan jedhu in ilaalama jechuudha. Egaa sirriitti ilaalame booda performansiin isaa sirrii yoo ta'e akkuma beekamu riwaardiin kennamuufii danda'a. Riwaard gaafa jennu bifa promoshiniitiin ta'uu danda'a, bifa fringe benefitiitiin ta'uu danda'a. Hojjetaa sanaaf ni kennama jechuudha. Yoommoo akkaataa standardii sanaan hojjechaa jiru yoo ta'e corrective actioniin isaaf kennama jechuudha. Yes, corrective actioniin karaa adda addaatiin isaaf kennamuu qaba jechuudha. Hojjetaan suni seeraan hojii sana akka hojjetu jechuudha. Standardii kaa'ameef sana akka achieve godhu ni kennamaaf jechuudha. Maybe gahumsa hanqina gahumsaatiin kan ta'e yoo ta'e training in the development schedulein akka isaaf qabamu, trainingiin akka isaaf kennamu ni taasifama jechuudha. Kanaaf maanajarri rooliin isaa inni guddaan performance appraisal kana keessatti hojjettoota isaa gahumsa isaanii madaaluu fi akkasumas corrective actioniin kan barbaachisu ta'e corrective actionii fudhachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Corrective actionii fudhatamu keessaa inni tokko training fi development hojjettoota isaatiif mijeessuu ta'uu danda'a jechuudha. Inni itti aanu separation, promotion and transfer kan jennuunidha. Egaa staffing keessatti separationiin, promotionii fi transferiin termiilee beekaman yookaan termiilee ijoo ta'anidha jechuudha. So tokkoon isaanii maal jechuudha kan jedhu yoo gaafa ilaallu transfer gaafa jennu transfer is the movement of an employee from one job to another on the same occupational or knowledge wage level jedha. Amma transfer gaafa jennu namni tokko hojjetaan tokko dipaartimentii tokkorraa gara dipaartimentii biraatti deemuu danda'a. Hojii tokkorraa gara hojii biraatti jijjiiramuu danda'a. Garuu yeroo sana transferii keessatti maaltu jira wanni beekamuu qabu namni tokko hojii wal fakkaataadhaaf rotate ta'uu danda'a. Yeroo sana garuu mindaan inni ittiin hojjechaa ture yookaan immoo gatiin inni guyyaan itti kaffalamu hin jijjiiramu jechuudha. Almost wal qixa. Kanaaf promoshiniin jijjiirama hojii ta'uu danda'a, jijjiirama iddoo ta'uu danda'a, jijjiirama dipaartimentii ta'uu danda'a. Garuu sababa transfer godheef namni tokko mindaan isaaf dabalamuu qabu danda'a jechuudha. Mindama sanaanii hojii bira irratti ramadamee hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf transfer jechuun isa kana. Inni biraa promotion kan jennuunidha. Promotion jechuun immoo is an advancement of an employees to a better job. Egaa promotioniin faallaa transferiidha actually maaliifi promotion jechuun advancementiidha. Jijjiiramni jira, guddinni jira. Hojii duraan hojjennu irraa hojii isaa caalu hojii remunerationii kan duraanii caalu hojii salariin isaa kan duraanii caalutiin promote ta'uu dandeenya, ramadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf promotion
is the advancement of an employees to do the better position as well as the better job with the better salary in the way. So characteristics of better job to gaafa jennu fakkeenyaaf greater responsibility. Yes, itti gaafatamummaa duraan qabu caala itti gaafatamummaan guddaan kennamuu fi danda'a jechuudha hojjetaa tokko. Gaafa promote goon. Inni biraa immoo maybe more status. Even kan duraan bakka jiru irraa staatusiin isaa ol ka'uu fi danda'a. Kana qofa osoo hin taane skilliin isaa to the greater skill ta'uu danda'a promotion jechuudha. Inni biraa immoo increasing rate of salary. Salariin isaa wagein isaa kan duraan jiru irraa dabaluu fi danda'a jechuudha. Kanaaf promotion overall to the better job, to the better position, to the better status, to the better salary ta'uu akka danda'u nutti hima jechuudha. Inni itti aanu separationiin egaa hojjetaan tokko qacaramee haga dhumaa dhaabbata sana keessatti turuu dhabuu danda'a jechuudha. Turuu dhabuu danda'a karaa adda addaatiin hojii sana gadhiisuu yookaan hojii dhaabbata sana wajjin gargar ba'uu ni danda'a. Adeemsa sanaan inni separation kan jennu jechuudha. So separation refers to the terminating of the relation between an employee and an employer. Hojjetaa fi hojjechiisaan hariiroo isaanii gaafa terminate godhan gaafa dhaaban maal jennaani separation jenna jechuudha. Separation jenna. The cause for separation mainly are retirement, layoff, dismissal, permanent disability, quit and outplacement jedha. Yaa karaa kamiini namni dhaabbata tokko wajjin separate kan ta'u gargar kan ba'uu danda'u gaafa jennu namni fakkeenyaaf retirement ta'uu danda'a. Goobeektan namni xurataa ba'uu danda'a. Hojii sanarraa hir'ifamuun jira. Yes, sababa amala hin taane agarsiifne maybe dismissaliin jiraachuu danda'a. Akkasumas karaa adda addaatiin disabilitiin garaagaraa nu mudachuu danda'a. Balaa tasaatiin ta'uu danda'a. Disabilitiin nu mudachuu danda'a. Sababa sanaaf hojii sana seeraan hojjechuu hin dandeenyu yookaan hojichi disabiliin barbaadu ta'e taananii hojii sanarra dirqama separate taana jechuudha. Separate taana jechuudha. Akkasumas dhaabbata sanarra gara dhaabbata biraatti jijjiiramnee separate ta'uu dandeenya. So karaa adda addaatiin namni dhaabbata itti ramadame irraa separate ta'uu akka danda'u beekuu qabna jechuudha. Essential of good staffing policy. Yes. Featureidha jechuudha. Good staffing policy wanti barbaachisuuf maaliif? Yes, good staffing policy kan qabnu yoo ta'e maaltu ta'a? Wanti nuti fayyadamnu maali? Dhaabbanni maal fayyadamu kan jedhu ilaalla. Should take into account the interest of both employer and employee. Look, essential feature of good staffing policy keessaa inni tokko hojjetaa fi hojjechiisaa mirga wal qixa ta'e kennaa jechuudha. Yes, mirga wal qixa interestiin isaanii, fedhiin waloo isaanii eegamuu qaba jechuudha. Yes, employee fi employeriin kan qacaree fi kan qacaran yookaan hojjetaa hojjechiisaan interestiin isaanii bifa wal qixa ta'een eegamee hojii sana akka hojjetan taasisa. Kuni feature isaa keessaa isa tokko yookaan essential of good staffing policy dha. Inni biraa it should be complete in every respect. Karaa hundaanuu complete kan ta'edha jechuudha. Good staffing policy jechuudha. Hanqina hin qabu jechuu miti garuu hanqinni isaa almost minimum ta'uu qabaachuudha. Inni biraa it should be simple. Yes, baay'ee salphaa ta'uu qaba. Precise, clear ta'uu qaba, error free ta'uu qaba, reasonable ta'uu qaba, rational ta'uu qaba jechuudha. Yes, staffing policy dhaabbata tokko it must be reasonable. Yes, gaafa nama tokko promote godhus reasonable bifa ta'een ta'uu qaba. Gaafa nama tokko demote godhu it is reasonable ta'uu qaba. Rational ta'uu qaba jechuudha. Yes, rational ta'uu qaba. Inni biraa flexible ta'uu qaba ammas. Yes, rigid ta'uu hin qabu. Yes, staffing policy dhaabbata tokko more flexible ta'uu qaba. Changing garaagaraa jiramni garaagaraa yoo jiraate accommodate kan ta'u kan gochuu danda'u ta'uu qaba. Flexible jechuun sana. The other thing, it should take into account variation in the capabilities, interest, and attitude of an employee. Kana hunda xiyyeeffannoo keessa galcha. Garaagarummaan akka jiraatu dandeettiitiin ta'uu danda'a, fedhiidhaan ta'uu danda'a, amalaan ta'uu danda'a. Hojjetaan hundi garaagara. Karaa jiddu galeeffatee kan deemu ta'uu qaba malee karaa tokkoon qofa kan ilaalu yoo ta'e gar malee rakkoodha jechuudha. Kanaaf inni kunis fiicharii kan biraati. It should be uniformly applicable to all members of an organization. Yes, stereotyping garaagaraa jiraachuu qabu. Firaan yookaan immoo wantoota garaagaraa irratti depend goone
nama kaan fayyada nama kaan miidhuu hin qabnu uniformly apply ta'uu qaba seerri fi qajeelfamni ittiin bulmaata dhaabbata sana wizard kan promotionii haa ta'u kan demotionii namoota kamiifuu wal qixa ta'eetiin hojiirra ooluu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf ulaagaaleen kunni yookaan immoo essential of good staffing policy jechuudha. Yes, good staffing policy qabaachuun kana kanaaf nu fayyada jechuudha waan biraa miti. So bifa kanaanii staffing kan jedhu introduction part isaa laallee almost achirratti dhaabne har'a partii kana almost xumurree jirra. Yeroo biraa immoo chapterii what called shanaffaa leading kan jedhu qabannee kan dhufnu ta'a. Ammasittuu nagaatti jechuun barbaada. Warroonni ammas chaanalii keenya subscribe goone chaanalicha subscribe osoo godhin ni yaattan baane akkasumas viidiyoo kana barattoota yuunivarsiitii biraa hiriyoota keessan kan viidiyoon kun isaan fayyadu share akka gootaniif gabanumaan isin gaafachuu barbaada. Akkasumas akkuma chapterii kan xumurreen yookaan immoo akkuma koorsii kana xumurreen gaafilee exaamii hojjechuu waan eegalluuf gabanumaan akka qophoftanii chaanalii kanarraa wanta gadhiifamu guyyaan akka laaltan exaamii jedhu qoramtaniif qopheessitan isin jajjabeessuu barbaada. Kanaaf viidiyoo chapterii shanaffaa ammoo arginutti